Dhalli namaa fedhii adda addaa qabaachuu isaatiin filannoon jireenya isaas adda adda ta'a. Kaan qe'ee isaarraa akkatti jiraatu dhabee yookiin jireenya fooyyeffachuuf jedhee biyya isaa gadhiisa. Bu'uurri fedhii yookiin murtii biyya ofii gadhiisanii baqachuu garuu bakka jiranitti haala mijataa dhabuudha. Itoophiyaa fi biyyoota Afrikaa hedduu keessatti biyya alaa jiraachuun hawwii namoota baay'eeti. Biyyoota akka Ameerikaa, Awurooppaa, Eeshiyaa, Awustiraaliyaa fa'aa keessa jiraachuun akka jiruu qananiitti ilaalama. Kan biyya ollaa hawwus hin dhabamu. Keessumaa dhalattoota baadiyyaa kan odeeffannoo addunyaa hin qabne daldaalonni sossobanii akka waan yoo biyyaa ba'an qarshiin lafaa ammaaramutti qarshii argachuuf yaaddoon yookiin rakkoon homtuu akka hin jirretti itti himanii jiruu baqaa hawwisiisu. Qabaatee of jijjiiruu, maatii ofii jijjiiruun waan hawwii dhala namaa ta'eef biyyaa ba'anii qarshii argachuu qofa malee bu'aa ba'ii yeroo adeemsaa mudatu rakkoo biyya baqaatti namarra ga'u yaaduuf battalatti sammuu namaa hin eeyyamu. Haala kanaan ilmaan Oromoo baadiyyaarraa sossobamanii biyya baqaatti gidiraa argan lakkoofsi ittiin ba'u. Utuu hin hubatiin qubaa hin gubatiin kan jedhu sun hafee namni baay'een utuu gidiraa biyya ormaa hin hubatiin biyya isaarraa ba'ee quba qofa utuu hin taane qaama qalbiin gubataa jiraata. Impaayera Itoophiyaa keessatti erga Oromoon qe'ee isaarratti mirga namoomaallee dhabee eegalee ilmaan Oromoo qe'ee isaaniirraa akkatti jiraatan dhabanii biyyaa bahuudhaan gidiraa hin tilmaamamne arganiiru. Keessumaa erga mootummaa Adwaayii booda dargaggoonni Oromoo biyyaa baqatanii biyyoota ollaa fi biyya alaa dhibbisaniiru. Namni baratee xumurillee yoo miseensa paartii biyya bituu hin taane carraa hojii argachuu hin qabaatu. Barachuufillee danqaan hedduudha. Yoo jabaatee hojii qabateillee sadarkaan guddina isaa daangaadha. Barnoota dabalataa argachuu hin danda'u. Miindaa dabalataa argachuu hin danda'u. Tajaajila hawaasummaas argachuuf hin milkaa'u. Oromiyaa keessatti hojjetaa mootummaa ta'ee namni miseensa paartii OPDO hin taane jireenya jiraachuu hin danda'u. Haala kanarraa ka'uudhaan egereen barattootaa dukkanaa'aa ta'ee waan itti mul'atuuf dargaggoonni baay'een biyya isaanii gadhiisanii baqatu. Kaanis ammoo hirmaannaa siyaasaa waan qabaniif mootummaa biyya bitu sanarraa mormii waan qabaniif hidhaa fi ajjechaa miliqanii biyya ormaatti baqatanii jiruu biyya baqaatiin gubatu. Magaalaa Amboorraa ka'ee Mattammaarraan Sudaan seene. Sudaan keessa waggaa 2 jiraateera. Turtii waggaa 2 kana keessatti jiruu hadhooftuu biyya ormaa dhamdhamachaa jiraate. Afaan Sudaanii wallaaluu, aadaa fi duudhaa jiruu fi jireenya hawaasichaa hubachuu dhabuu fi itti madaquun ulfaachuun rakkoo mudatan isa xiqqaadha. Turtii waggaa 2 booda oduun baqattootaaf gammachiisaa ta'e tokko dhaga'ame. Innis daangaan gara Liibiyaatti geessu banamuu isaati. Mootummaan yeroo sana Liibiyaa bulchaa ture Muhammad Gadaafiin erga ajjeefamee boodaadha kan daangaan Liibiyaa baname. Ameerikaan sababa Gadaafiin isheef ajajamuu dideef sababa inni olaantummaa warri dhihaa Afrikaa irratti qabu fudhachuu dideef labsii shororkeessummaa baaftee uummata irratti ijaartee Gadaafii adamsitee ajjeesuu ishee erga bubbulee hubatame. Akka fedhes ta'u garuu ajjeefamuun Gadaafii baqattoota gara Awurooppaa deemuu barbaadaniif daandii waan saaqeef isaan gammachiiseera. Yeroo kana keessaa egaa kan jaboof garri banamee dhiphina kaartuum keessaa ba'uun isa gammachiise. Gadaafiin bara 1969 irraa eegalee akka 2011 ajjeefamutti waggaa 42 Liibiyaa bulche. Tarree abbootii irree warra jalqabaa keessatti kan ramadamu mootiin Liibiyaa kun imaammata warra lixaa kanneen akka Ameerikaa fi biyyoota Awurooppaa ni balaaleffata. Gadaafii kan ajjeese hidhattoota Liibiyaa keessaa bilisummaaf falmatan kanneen Ameerikaa fi naataa'oodhaan deeggaramanidha. Naataa'oon humna waraanaa kan gamtaa Sooviyeet diiguudhaaf Ameerikaa, Kaanaadaa fi biyyoonni Awurooppaa bara 1949 uumanidha. Humni kun bakka dhaloota Gadaafii kan inni deeggarsa olaanaa keessatti qabu magaalaa Sirtee rukutee barbadeesse. Aleellaa qilleensarraan namoota kumoota dhibboota lakkaa'aman fixee humna Gadaafii laaffise.
Haala kanaan erga Gadaafii marfama keessa galchanii booda humni qilleensaa naatoo ammas konkolaataa Gadaafiin ittiin marfama jalaa ba'uuf yaalaa ture rukute. Gadaafiin harka garee faallaasaatti kufe. Erga qabamee booda haala suukanneessaadhaan ajjeefame. Sunuu ta'ee ammallee Liibiyaaf nagaan hin dhufne. Gadaafiin yoo dhabame Liibiyaa fi Afrikaan nagaa argatu jedhamee Ameerikaa fi biyyoonni Awurooppaa waltumsanii Gadaafii galaafatanis arrallee Liibiyaan yaaddoo rakkoo nageenyaa fi kufaatii dinagdee keessaa hin baane. Mana maree ce'umsa biyyaalessaa jedhanii erga biyyoonni lixaa mootummaa ce'umsaa Liibiyaaf uumanis falli hin argamne. Gaafa ajjechaan sun ta'u Baraak Obaamaan Liibiyaa haaraa fi dimokiraatoftuu jedhee ajjechaa Gadaafii irratti raawwate jajee ture. Arras Liibiyaan sanuma. Maqaan baqataa yommuu ka'u kan biraa hin hafne maqaa daldalaa jedhudha. Daldalaan silaa kan beekamu bittaa fi gurgurtaa beeladaa, mi'a adda addaa fi waan kana fafakkaatanidha. Jiruu baqaa keessatti garuu namatu bittaa fi gurgurtaaf dhiyaatee daldalaan gidduu seenee wal bichisiisa. Jaboonis gabaaf dhiyaatee daldalaa iyyaafachuutti seeneera. Iyyaafatee lakkoofsa bilbila daldalaa erga argatee booda innis qalbiisaa imalarra buufateera. Jaboon abdii barnoota boodaa dhabee fuulduratti yoo miseensa paartii OPDO hin taane jiraachuun waan hin danda'amneef warra jiruu biyya ormaa filate keessaati. Miseensa paartii OPDO ta'ee jiraachuuf dhiigni jaagamaa badhaanee fi kabbadaa badhaasaa ijasaa dura deema. Gaafa isaan mooraa barnootaa fuulduratti dabtara facaasanii kufan jaboon ijasaan argeera. Bara 2005 fincila diddaa garbummaa keessatti wayita Ambootti jaagamaan fa'aa ajjeefaman jaboon achi waan jiruuf isa boodas isa duras miidhaa sirnichi Oromoorraan ga'u waan hubateef miseensa OPDO ta'ee jiraachuun irmi itti ta'e. Daldalaan haala mijeessee konkolaataa kaartumirraa gara bakka baqattoonni biroon imalaaf qophaa'an jiranitti deemaa jira jaboon. Lammii Sudaanii kan konkolaataadhaan isa geessu odeeffannoo xiqqoo qooduu fi eeggannoo akka cimsu hime. Rabbi akka isa waliin ta'u hawwee fi daldalaatti kennee biraa deebi'e. Sudaanonni kabaja dhala namaatiif qabaniin buqqaatota biyya isaanii turanii fi jiraniin ni jajamu. Agas mara waan hamaa namarratti hin yaadan. Yoo namni rakkate, yoo waan nyaatu dhabe, yoo biyya keessa wallaale tumsanii baqataa kana tasgabbeessuun amala gaarummaa isaanii akka ta'edha. Amma gara gammoojjii Saaraatti qajeeluuf bakka Suukaa Liibiyaa jedhamu ga'aniiru. Konkolaataan imaltoota fuutee deemtu Laand Kureeser xiqqoon tokko dhuftee dhaabbatteetti. Konkolaataa xiqqaa kanatti boba'aa barmeela 3 fi nama 40 ta'anii itti fe'aman. Dhala namaa kana akka goondaatti walirra naqanii akka namni hin kufne haadaan hidhanii deemsa jalqaban. Jaboon nyaata saamsamaa kan daandii irratti isa gargaarus fudhateera. Akka carraa ta'ee garuu nama 40 kana keessaa Oromoon isa qofa ture. Kaan Somaaliyotaa fi Eertiraanotaa turan. Imala dheeraa kana keessatti guyyaa gaafa jalqabaa bakka imaltoonni ta'an dhiphachuu fi haalli qilleensaa ulfaataa ta'urraa imaltoota gidduutii walitti guungumuun dhalate. Qilleensi gammoojjii Saaraa guyyaa akka abiddaatti oogube, halkan akka cabbiitti dilalla'a. Waqtiin isaa gara fulbaanaati. Haala qilleensaa kanatti baruun waan ulfaateef imaltoonni dabareen balaqqamuu eegalan. Haala kana keessa wal dhiibuun waan dhufeef jaboon bakka taa'uu ol ka'ee ijaaja. Konkolaataan saffisa guddaadhaan waan deemuuf dirqama waan qabatee dhaabbatuu qabaachuu qaba. Somaalota keessaa mataa nama tokko qabatee Somaaltichi garuu hin eeyyamneef wal loluu eegalan. Somaaltichi cuubee yookiin albee itti baafate. Battala kana jaboon oolmaa lammiin Sudaanii inni konkolaachisaan bakka imaltoota kanaa geesse isaaf oole yaadate. Yaadaan galateeffachaa giibii yookiin boorsaa kootii uffatee jirutti harkasaa geessee innis cuubee isaa baafate. Konkolaachisichi wayita kaartuun keessa isa baasu qilleensi karaatti si rakkisuu danda'a jedhee
kootii isaa ofirraa baasee kenneeraaf. Kana qofa miti, waan nyaata saamsame kana ittiin banattee nyaattu hin qabdu jedhee cuubee tokko kanuma isaa kenneef. Konkolaachisichi dhuguma nyaata akka inni ittiin banatuuf utuu hin taane daandii irratti waan isa mudachuu malu waan beekuuf cuubee sana kenneef. Imaltoonni wal lolan lachuu cuubee waan qabaniif wal doorsisaniituma imala isaanii itti fufan. Somaalota Eertiraanota nama 39 waliin deemaa waan jiruuf qofaasaa ta'utti garuu sodaan itti dhaga'amuu hin hafne. Haala kanaan utuu deemanii gaafa guyyaa lammaffaa daandii irratti konkolaataa garagalee jiru kan imaltoonni keessaa bu'anii ijaajjan tokkotti ba'an. Konkolaataa jaboonfaa ittiin deemanitti namoonni 2 warra konkolaataan jalaa garagale keessaa akka itti dabalaman waliif galan. Akka carraa ta'ee namoonni 2 sun Oromoodha. Tokko Harargee aanaa Gursum irraa, tokko immoo Arsii aanaa Adaabbaa irraa gara biyya baqaatti deemaa jiru. Isaan waliin deemsa itti fufanii bakka itti maallaqa kaffalanii darban ga'an. Ammas daldalaaf maallaqa kaffaluu qabu. Doolaara 8,000 gaafataman. Sana waan hin qabneef guyyaa 31 bakka sana jiraatan. Kana gidduutti lolli guddaan tokko magaalaa Kurfaa keessatti jalqabe. Lola kana gurraacha Liibiyaa keessa jiranii fi dhalattoota Liibiyaatu walirratti geggeessa. Gurraachonni kun yeroo weerara Xaaliyaanii gara Liibiyaa goranii waan lolaniif lammummaa Liibiyaa isaaniif kennamee achuma jiraatu. Erga Gadaafiin ajjeefamee booda lola walirratti eegalan. Namoonni bakka sana dhaabbatanii doolaara namarraa fuudhanii gara Liibiyaatti nama dabarsan sun lolicha deemanii loluu waan qabaniif isaan dhiisanii deeman. Guyyaa 31 booda gara magaalaa Kurfaatti deemuu eegalan. Beelli guyyoota imala kanaa isaan mudate salphaa hin turre. Garuu mala fayyadamanii of baraaraniiru. Mokoroonii dheedhii konkolaachisaa irraa argatanii qoroffee bishaan keessaa dhuganitti yoo naqan ho'i ni affeela. Isa ho'i affeele sana sooratan. Deemsa guyyaa 2 booda magaalaa Kurfiyaa seenanii bakka Jinsiyaa jedhamutti imaltoota biroo kan deemsa baqaarra jiran argatan. Bakki kun duraanis akka bakka walgeettii baqattootaa ta'e odeeffannoo qabu ture. Gaafa magaalaa Kurfaa seenan kana isaan nama 2 qofa. Kaan karaatti beela'anii dadhabanii biraa hafaniiru. Magaalaa Kurfaatti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii guyyaa 15 booda isaan fuudhee mooraa baqataatti isaan galche. Mooricha keessatti baatii 3 akkuma mana hidhaatti jiraatan. Imaltoonni gara Baangaazii imaluu barbaadu ture. Kurfaan magaalaa lolaan jeeqamaa jirtu waan taateef achi keessa turuun yaaddessaa ture. Baatii 3 booda qaamni bulchiinsa Kurfaa kaampii yookiin mooraa mana hidhaa sana deemuudhaan akka gara Baangaazii isaan geessu waadaa galee fi guyyaa 3 booda baqattoota 150 xiyyaaratti fe'uudhaan gara Baangaaziitti erge. Baangaaziitti mana hidhaa guddaa Gaanfuudhaa jedhamutti simataman. Manni hidhaan kun kan hidhamtoonni siyaasaas keessatti hidhamanidha. Mooraa baay'ee bal'aa lammiilee biyyoota 10 olii ta'antu achi keessatti hidhamee jira. Guyyaa 3tti al tokko ifa aduu arguuf gadi ba'aa hidhamaan. Manni hidhaa kun kan itti jabaate jaboon haala ittiin mana hidhaa kana keessaa miliqu fala dhahachuu eegale. Mana hidhaa dhagaarraa ijaarame kan mooraa ala maaltu akka jiru hin beekne kana keessaa miliquun baay'ee ulfaataa ta'uu utuma beekuu garuu miliquu yaaduu hin dhiifne. Uffata halkanii walitti foo'ee ittiin gamoorraa gadi bu'ee miliquus yaadeera. Eegumsa mooraa ala jirus sodaateera. Utuu yaada kanaan jooree jawwaruu namni tokko alaa ol seenee halluunaak raahii jedhee gaafate. Jaboon waggaa 2 Sudaan keessa waan jiraateef afaan Arabaa ni beeka. Ta'us garuu namichi kun maal akka gaafate hin barre. Jechi raahii jedhu kun isaaf haaraadha. Naahim Unaalikaa jedhee deebiseef eeyyee jiraa akka jechuuti. Namicha waliin haasa'uu eegalan. Namichi hojiif akka nama barbaadu hubate malee hojii garuu maal akka ta'e hin barre. Jaboon baay'ee jarjareera.
Namichi kun karaa ani ittiin as keessaa ba'u naaf ta'a laata jedhee miira wal makaa keessa seeneera. Namichi callisee hubatee Jaboo ilaalaa jira. Jaboon ija babaasaa. Ija babaasuu qofa utuu hin taane bakka taa'u ol ka'ee dhaabbachuuf jedhee qoomeerra of taa'ee jira. Namni biraa jiraa jedhe namtichi gara biraa ilaalaa. Jaboon utaalee lafaa ol ka'e. Ani jira jedhe. Lakki ati taa'i. Waan as keessaa ba'uuf ariifatte fakkaatta malee hojiif waan dhimmamte miti jedhe namichi. Jabootti ni dukkanaa'e. Mataa gadi qabate. Dubbatee akka hojii barbaadu namicha hubachiisuuf yaalus namichi garaa laafuu hin dandeenye. Baqattoota hidhaman keessaa nama kan biraa tokko argatee erga xiqqoo qoratee booda fudhatee ba'e. Jaboon akka malee ofitti aare. Maaltu na jarjarse? Maaltu na maraache? Maafan obsa dhabe jedhe gaabbiidhaan quba of nyaate. Garuu namichi deemeera. Falli hin jiru. Jaboon carraa kana fayyadamee mana hidhaa keessaa ba'uuf ture. Jarjarsuunsaa abdii itti dukkaneesse. Carraa lammaffaan ammas dhufe. Abbootii aangoo Liibiyaa keessaa namni tokko hidhamtoota keessaa nama hojii isaaf hojjetu fudhachuuf mana hidhaa sana deeme. Amma Jaboon isa duraan danqamirra waan barate qaba. Ofiisaa harka kaasee Altaataaj ilaa Alreehii jedhe abbaan aangoo sana gaafate. Jaboon Ajil anaa ariid jedhe abbaan aangoo sun. Eeyyee nan barbaada jechuusaati. Amma Jaboon tasgabbaa'eera. Akka namichi abbaa aangoo sun nama biraa hin fudhanneef gad of deebisee qalbiidhaan haasaa xiyyeeffannaa namichaa harkisuuf garuu dursee itti dubbateera. Suuta jedhee gaaffii namichaa fi yaada isaa qalbeeffachuu eegale. Beeladoota tiksuu akka danda'uu fi muuxannoo agam akka qabu Jaboo gaafate. Jaboonis dafee itti hime. Waggaa 2 hoolotaa fi re'oota tiksaa akka ture itti hime. Namichi itti gammade. Ati naaf taataa jedhee fudhatee deeme. Akka seera Liibiyaatti baqataa biyya biraarraa dhufe mooraa baqataa keessaa ba'ee gara hojiitti yoo bobba'u dirqama dhiigni isaa ilaalamee fudhatama. Namichi Jaboo fuudhee deeme sun kallattiidhaan gara hojiitti hin bobbaasne. Mana yaalaa geessee dhiiga ilaalchisee dhiigni isaa fayyaa qabeessa waan isa taasiseef gara hojiitti bobba'e. Baangaazii irraa kiiloomeetira 100 kan ta'u deemee bakka hojii fudhatame sana ga'e. Namichi fuudhee deeme sun Jaboo fuudhee bakka itti barbaadu sana geesseera. Hoolota baay'inaan 1000 caalan bira geessee hojiin isaa kana akka ta'e itti agarsiise. Kal namichi Alreehii jedhee gaafate sun tiksituun jiraa akka jechuuti. Nama beelada adda addaa tiksu jechuudha. Dura garuu Jaboon jecha kana hin hubanne ture. Namichi boodarra afaan Jaboon hubachuu danda'uun itti dubbate. Hima Alreehii jedhu kana Jaboon utuu hiikasaa hin hubatin ture kan inni jalqaba deebii kenne. Jaboon jecha sana hiiknisaa tiksii ta'uu reefuu hubate. Ta'us garuu isaaf carraa inni mana hidhaa keessaa ba'u waan ta'eef hoomaa ittiin fakkaan baatii tokko erga hoolaa tiksee booda baduuf murteeffate. Baatii tokkoyyuu kan tureef qarshii ittiin deemu argachuuf malee bakka sana turuu fedhiisaa miti. Ji'a tokko booda qarshii gatii ittiin tiksee gaafate. Abbaan qabeenyaa sunis akka Jaboon jalaa baduu danda'u waan shakkeef qarshicha dhorkachuu barbaadee ture. Jaboon nama baduuf yaada qabu waan hin fakkaanneef kan silaa dinaara 300tiin waliif galan 150 laateef. Gaafa sana halkan Jaboon bakka hoolaa tiksu sanaa bade. Odeeffannoos waan walitti qabatee jiruuf guyyaa 2 utuu daandiitti hin ba'in bosona keessa bule. Gaafa guyyaa 3ffaa barii lafaa ka'ee Baangaazii seene. Guyyaa duraa sana bakka sakatta'aatti isa qabuu waan malaniif dhokatee guyyaa 2 bosona keessa bule. Baangaazii irraa kiiloomeetira 1000 kan fagaattu magaalaa guddoo Liibiyaa kan taate Tiripooliitu jira. Baangaazii irraa gara Tiripooliitti imaluun dirqama. Baangaazii keessaa bakka baqataan buufatu Ilaal Hamaar jedhama.
Baangaazii keessa yeroof turee hojjetee qarshii walitti qabatee deemuun yaada jaboo ta'us dhalataan Tiichaadii tokko meeshaa waraanaa miseensa waraanaa Liibiyaa tokkorraa fudhatee miseensota waraanaa 7 ajjeesuun isaa baqattootaaf yaaddoo ta'e. Araboonni adiin warra gurraacha waan reebaniif keessumaa dhalattoota Tiichaadii baay'inaan waan reebaniif namichi kanatti aaree tarkaanfii kana fudhate. Amma atattamaan Baangaazii gadhiisanii ba'uu qabu. Jaboo fi baqattoonni kaanis karaa kiiloomeetira 1000 fagaatu kanarra bakki sakatta'aa yookiin kellaa 60 olitu jira. Kana keessaa kellaa 18 darbuun baay'ee ulfaata. Jaboon haala kellaa kana waan qorateef bakka kellaan jiru meetira 50 hanga 60 hanqisee konkolaataarraa bu'ee miilaan qaxxaamura. Magaalaa Binaawald jedhamtu garuu haala sanaan darbuun hin danda'amne. Kuni egaa bara 2012 keessa bulchaan Liibiyaa Gadaafiin ajjeefameera. Magaalaan Binaawald garuu ammallee harka hin kennine. Alaabaa yeroo bulchiinsa Gadaafii turetu magaalattii keessa jira. Achitti jaboon kellaa irratti qabamee eegdota harkaa miliqeera. Miliquun kun garuu salphaa hin turre. Guyyaa tokko bilbilli haaraan nama jaboo to'atee jiru irratti bilbilame. Obboleessa koon barbaadaa jedha ture. Namichis akka jaboo ta'e bareera. Dhaamsa akka itti himuu danda'u hime. Embaasiin Sudaan Tiripooliitti banamee jira. Paaspoortiin kan Sudaanii kennamaa jira waan ta'eef kottuu baafadhuu deebi'i jedhii itti naaf himii kan jedhu ture. Hiriyyaan jaboo tokko kan karaa irratti wal baran dursee Tiripoolii ga'eera. Akka carraa jaboon warra isa qabee jirurra bilbila fuudhee hiriyyaasaa kanaaf bilbilee ture. Jaboon yeroo hundumaayyuu lammii Sudaan akka ta'e himata. Sudaanonni ni jaallatamu waan ta'eef daandii sanarratti tooftaa bilbilaa kana jabootu hiriyyaasaa waliin taa'ee uummate. Tooftaa ittiin miliqu tolfachuusaati. Namichi jaboo to'atee jiru sun dhaamsa bilbila isaa dhaqqabe kana jabootti hime. Jaboon akka nama hoomaa quba hin qabneetti gammadee utaalee namichas galateeffate. Garaa isaatti garuu ni kolfa. Milkaa'ee akka jirus ofitti himaa jira. Liibiyaa keessa wanti sodaachisaan tokko hidhattoota addunyaan IS maqaa moggaaste shororkeessummaatiin moggaasteedha. Nama ajjeesuuf duubatti hin jedhan. Bara 2015 keessa Liibiyaa keessatti lammiileen Itoophiyaa 28 harki duubatti hidhamee bakka tokkotti ajjeefamaniiru. Gara laafummaan hin jiru, namummaan hin jiru.